Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota miidiyaa kun qophii addaa haala yeroo biyyaa irratti obbo Rundaasaa Shatee waliin taasifnudha. Saganticha qopheessee kan isin biraan gahu ana Ayyaantu Taayyee akka xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Ayyee obbo Rundaasaa baga nagaan dhuftee gabaabaadhumatti of ibsii gara sagantaa keenyaatti dabarra. Maqaan koo Rundaasaa Asheetee Hundee jedhama. Kan hin baradhe ikoonoomiksiidha. PhDs nan qabaa, Mastersis nan qabaa. Amma immoo mana ijaaraa isa gaarii State Development jedhamu. Kan hin aladhe Ambootti booda immoo gara Finfinneetti elementarii kutaa 7-8 kaasee gara Finfinnee keessatti baradhee high school illee university illee sana booda Ukraine deeme Ukrainitti baradhee graduate school achiin fixee asillee immoo barumsumaanani Ameerikaa kana dhufe takka barsiisee economics man barsiisee waggaa dheeraa. Egaa walumaa galatti jiruun koo walumaa dinagdee wajjin walitti hidhataa jechaadha. Waan Oromoo irratti immoo namni baay'een na beeka. Dhaabbanni kiyya takkaa'u socho'ee daddaaqameen beeku. Oromiyaan bilisoomuu qabdii Habashaa wajjiniin jiraachuun rakkoo qabaa kan jedhuun qabaa jechaadha yaadni koo ammana. Ayyee galatoomii gara gaaffiif deebii keenya guyyaa irratti dabarru. Egaa dhimma diinagdee saba Oromoo fi akkasumallee yeroo ammaa kana lixa Oromiyaa keessatti balaa namtolchee fi uumamaa miidhaa diinagdee qaqqabaa jiru irratti haala kanaan yoo itti fufe miidhaan diinagdee Itoophiyaa irra qaqqabsiisu maali? Furmaanni isaa? Akkuma argitu gaa Finfinnee keessaa gara lixaatti yoo qajeeltu kuno high school kiyya Madaaniyaalam high school jedha Wingeet darbitee yoo qajeeltu biyya hiyyeessa argita. Amma dhaqxee gaa daangaa Sudaan geessutti lafti maccaa kuni guutummaadhumatti hiyyoomsan. Kan ammoo PP amma aangoorra jiru qofa otoo hin ta'in ennaa wayyaaneen jirtullee waa investi gochuu, daandii tolchuu, mana barumsaa tolchuu gara keenya kana hin jibban. Maaliif jibbuu inni horii qabu gara macca keessatti daangaa maccaa yookiin lafa maccaa irratti waa ijaaruun fedhu. Egaa guddina yoo argitu amma Finfinnee baatee gara bahaatti yoo deemtu Duka Mikaasiti, Moojoo, Adaama, Bishooftu akkanatti itti fufee amma dhaqee dirree dhawaa ga'utti babal'ateera. Daandiinis, indastiriinis, investmentiin biyya alaas karaa sanatti bal'atee dagaagee jechaadha. Maaliif jettee wal bira qabdee bahaaf lixa wal bira qabdee laaltu ijaa sochiin gara maccaa jiruu fi gara bahaa ijaa jiruu fi sochiin kun immoo sochii bilisummaati. Amma gaa sabni keenya kun yookiin akkuma durii garbicha ta'ee Habashaa jalatti afaan Habashaa dubbachaa aadaa Habashaa dhaadheessaa anta anchi waliin jechaa jiraachuu warra Habashaan fal'aanaan qunxurtee mirga ishiin sitti kennitu qiccu kana fudhattee jiraachuu yookiin immoo diddee lolachuu kana keessaa filatee jecha. Ennaa kana keessaa filatu hiyyummaan immoo itti dhufee jecha. Mana namaa gubataa dirooniidhaan reebuu keessaa'uu gara mandii keessaa'uu gara tulluu walal naannoo sana hunda akka itti reebaa turan. Waggaa 27 wayyaaneen reebee amma waggaa 5 waggaa 32 uummanni keenya reebamaa jira. Lafti isaa gubachaa jira. Qeen gubachaa jira. Namni manaa bahee gabaa dhaqee re'ee gurguratee yookiin zayitii bitatee deebi'een galuu jechaadha manatti. Kun amma innaan macca jedhugaa daangaa Finfinnuma keessaa baatee gara lixaatti yoo deemtu jalduu Gindabarat naannoo Amboo hunda dabalatee Ilubaaboor Jimmaa fi Hammayyaa fi Walisoo kana guutuu isaa jechuudha. Kana gadaan wanti gara lixaannaa jiru. Kanaaf egaa yoo haalli kun akkanatti itti fufee uummanni keenyas daa'imni dhalattee barachuu hin dandeessu. Dinagdeen guddachuu hin danda'u. Nagaan bahee nagaan galuu hin danda'u. Ibsaa hin qabu, daandii hin qabu. Rakkoo sana keessa, hiyyummaa sana keessa jiraata. Garuu laftichi hiyyeessa miti. Qabeenyi baharraa dhufu bunni isaa, albuunni isaa dhakaa ta'uuti warqiin achii bahu kun harka 50-60 galii warra Itoophiyaa ofiin jettu kanaaf
isatu utubaa ture. Idduma waggaa 130 wayi idda biyyi sun ijaarame. Kanaaf lafti isaa hiyyeessa miti, namni isaas hiyyeessa miti. Garuu amma gaa filannoon mirga ofiitiif amma dhumaatti bilisummaan argadha gonfadha kan jedhu sanaa fi dhumaa jira jechaadha. Kanaaf egaa nuti amma kan filachuun nurra jiraatu yookiin garbicha taanee nama jalatti jilbeeffannee dagaagina dinagdee koottaa gooftolii nurra taa'ati waan barbaadan godhaati garuu biyyi keenyaa guddatu jechuu yookiin immoo lolachuu akka ammaatti. Isa immoo egaa eega xaaliyaaniidhaan lolee namni keenya xaaliyaanii ofirraa ari'ee eega Naajeeriyaan lolee Biriitish ofirraa ari'ee eega Gaanaan lolee Biriitish ofirraa ari'ee nutis orma gurraacha nu garboonfate kana ofirraa ari'uun dirqama taatee jechaadha. Kanaafuu waa'ee dinagdee naa dubbannu bilisummaa fi okaa namni nutti haamu garba taasisee akka fardaatti morma siidhee okaa sitti haamu sana addaan baafannee lakkii ani ilmoo namaati ati marga natti haamtee mirgatti xiqqoo natti qunxurtee akka harreetti nan jiraachiftu dhibbaa dhibbatti walaba ta'een jiraadha kan jedhu sanaaf lolata namni keenya. Kanaafuu innaa waa'ee dinagdee dubbannu wal keessa jira. Siyaasaa fi dinagdee wal keessa jira. Kanaaf siyaasni kun iyyuu hiikamuu qaba nagaadhaanu. Nagaa immoo hin jibbine namni keenya. Nagaa Oromoon ennaa hunda nagaa wal gaafata. Boorana yoo dhaqxee nageenni badhaadhaa jedha waan biraan dubba. Booranatti illee hidhameera nan beeka ture achi keessa. Kanaaf Oromoon nagaa jaalata. Jabbii illee loon illee sareen illee daa'imni nagaadha jedhee wal gaafata. Kanaaf saba nagaa barbaadu kana kan goolessu Oromoo miti kan of goolessaa jiru. Nama silaa impaayirri sun jiguu hin qabu. Wanni Itoophiyaa jedhan sun kan Amaarinyaa dubbattu sun kan iskistaa sirbitu sun lakkii iskistuma sirbita malee dhiyyaasee sirbuu hin dandeessu yookiin shaggooyyee ragaduu hin dandeessu inni jedhan sun nuuf hin ta'u kanuma keenyatu nutti bareedaa jedheetu namni keenya. Afaansaas, aadaasaas, duudhaasaas, amantee ilaalcha saayyuu, waaqa saayyuu akka barbaadetti waaqeffachuu kan danda'u saba guddaadha. Qabeenya qaba, saba qaba, lafa qaba, humnas qaba, fedhiis qaba, beekumsas qaba, nama barates qaba, dargaggoo hojjettee badhaadhina fiduu dandeessu qaba. Garuu maanni orma sanatu sodaata. Sabni kun guddicha yaa ta'eef, sabni guddaan kun gaafa dhaqee birmaduu ta'e nu liqimsaa. Kanaafuu olaantummaan keenya irratti qabaachaa turre sun arrabsaa turre gadi siksaa turre tuffachaa turre sun achi jalaa yoo hacuuccaa sana jalaa bahe duubatti deebi'ee nu jalatti hin jilbeeffatu kan jedhanii sodaatu jechaadha. Kanaaf amma nageenyi bu'uu qaba jedhanii samoona kanallee afarfamu yoo argitu abashti iddoo jirtutti akkatti ishii wachuu laala. Yaraaramuu fi warruma amma silaa Oromoo gubaa jiru kanayyuu Oonag Mangisti jechuutti gatta'an jechaadha. Akka Oromoon hin tokkoomne barbaadu. Kanaaf vaayirasii Oromoo keessa nyaachaa jirtu kana tokkicha ofirraa qulleeffachuun dinagdeetti garagaluun dirqama taati. Tolee galatoomii ibsa bal'aa nuuf laattee jirta. Egaa akkuma beekamu akkuma jalqaba dubbattee turteetti yeroo ammaa kanatti keessumatti Oromiyaa keessatti bakka garaagaraatti rakkoon akka jiru akkasumallee addatti lixa Oromiyaa keessatti amma yeroo ammaa kana rakkoo lolaa fi rakkoo balaa namtolcheen siin jedhe kanaani namoonni of danda'an yookiin namoonni maallaqa qabanii gara magaalaa sana keessaa ba'anii yeroo isaan gara Finfinneetti galanii jireenya isaanii geggeessaa jiranii agarra. Namoonni of hin dandeenyee fi akkasumallee namoonni rakkoo magaala keessaa ba'anii bakka biraa deemanii jiraachuu hin dandeenye rakkoo kana akkanatti yoo itti fufe ireen uummata kanaa maali? Impaayerri baay'een jigeera. Jaarraa 12ffaa 14ffaatti deebitee Chaayinaa yoo ilaaltu haalli keessa isaanii ture sun Chaayinaa jigseera. Jechuun amanteedhaan wala cuucuun gandaan naannoo wala cuucuun Chaayinaa impaayera Chaayinaa guddicha beekamaa addunyaan hunduu dinqifatu. Kun waggaa 708 dura kan turen jechuu kooti. Hin jige. Maaliifin internal dynamicin haalli saba sana keessa jiru yoo qullaa'uu baate hin jiga. Idda Chaayinaan jigdee warra Dutch kuno Netherland fa'itu ol guddate. Isaanis keessi isaanii akkanuma corruptioniidhaaf
kuno matayaa kana kennuudhaan hatuudhaan wal fakkeessuudhaan firaan gandaan amanteen wal qooduudhaan injigan takka turteetu jaarraa 16 irratti British kaate. British immoo akkasuma nama garboomsuudhaan beekamte. Afrikaan fudhattee, Austraaliyaan fudhattee, Indiyaan fudhattee, ishinis hin kufte. Ennaa san Ameerikaa waan jedhanuun turre waggaa jaarraa 17 irratti Ameerikaan immoo ol ba'e. Amma yoo argitu immoo keessa Ameerikaa keessa jiru paartiiwwan amma Republican Democratic jedhan keessatti inni adiini eenyummaa keenya durii olaantummaa keenya durii jedhee akka maaraa kana dhaadatuu fi warri minority ta'an gurraacha akka kookun mirga dubartii, mirga warra gee, warra gurraacha, mirga maaloo, mirga immigrantii warri jedhanii wal jidduutti wal lolaa jiru. Amma daayinaamikiin Ameerikaa keessatti uumame immoo Ameerikaa humna isaa gabbuusaa jira. Eenyu ka'aa jira? Chaayinaa tolbaa jira. Hindii tolbaa jira. Maaliifin Chaayinaan seenaa isaa irraa barateetu keessa isaa qulleeffatee deebi'ee fooyya'aa jira jechaadha. Karaa dinagdee, karaa loltuu, karaa qabeenyaa, karaa barumsaa Chaayinaan bira darbaa jirti. Especially artificial intelligence technology. Kanaan kontraata Afrikaa irra jiru kan hunduu argite Chaayinaa. Afrikaa guutuu irratti kan horii liqeessu isaan. So maal argitaa seenaa biyya biraa yoo garagallee ilaalle impaayeroota kan jigsu hacuuccaa saba isaanii irratti warri aanga'oonni raawwatanidha. Kun isa biyya amma Minilik ijaaree jedhan kanarrattis hin dhugoomaa jechaadha. Kanaaf hireen keenya ciniinnannee lolannee impaayericha bosbose kana ajaawaa isaa wajjiniin ofirraa gatu ni ajaa nagaa namaan kennu. Impaayerri kun kan ijaarame harma aannoleef calanqoo irratti muruudhaan harkaa fi luka abaabilee akaakilee keenyaa muruudhaan ijaarame. Impaayera namtichi ijaaree lafa fudhatee lafa warra isaan lole naftanyaa warra jedhan qawwee nafti jedhamu kana hiree gammachiise naftanyoo qawwee nafti kana qabattee qee namaa keessa dhaqxee kan qubatte immiyyee Minilik jetteetu namichaan dhaadatti. Gaafa Tigraay irratti duulanillee zamachaa Minilik jedhaniitu Tigraay irratti duulan. Saba mataan seenaa saba biraa irraa hin baran. Saba gadaantu kana jalatti taa'uun, kana jalatti jilbeeffachuu mannaa ofuma keenya xiyyitiin of ajjeesuun wayi. Hadhaa qabaachuun nurra jiraata. Namatti hammaannu jechuu komiti nama jibbuu ilmoon namaa namumaa hin jibbinu. Nama hin jibbinu. Garuu nama nu tuffatu ofirraa kaasuun dirqama. Lubbuu keenyallee wareegnee waboon kan gochaa jirtu sana. Lubbuma ofii sana tokkittuma jiraattu sana kennitee ijoolleen dargaggoon malee Finfinnee keessa deemanii mana shaayii tokko ba'anii mana hiriyaa wajjiniin olii gaddeemuu wallaalle daandii gubbaa kiisii erga keewwatan. Miti maali ijoolleen magaala dhalattee hundatti gammaduu barbaadde mana shaayii ooluu dandeessi. Garuu nama ciniinnatee akkasitti lolatu qabaachuun Oromooyyuu immoo hammama eessaan nu gahee akka jiru ni argitaa. Diinni hundi ni room'aa. Wayyaanee waggaa 27 nurratti fincaa'aa turtellee har'a iddoo ishiin geesse ni argita. Impaayerichi bosbose kun biyyi Minilik ijaare kun harma muree harka muree ijaare kunis ni jiga. Jigaa jiras. Uumaan immoo akkuma qaamni keenya kun daa'ima turree dulloomnee bosbosnee dulloomnee gadi ni jennee gooboo taanee duunu impaayeris akkamitti du'a. Wanti hunduma du'a. Muktillee hin du'a. Dhakaan illee bosbosee caccaba. Kanaaf hireen sabichaa isa harka jira. Si harka jira na harka jira. Yeroo koo yeroo kee beekumsa koo beekumsa qabeenya qabnu hunda walitti buufnee impaayera tortore sana ofirraa haqu. Kabiraa biyya Awurooppaa amma baay'een isaanii yoo 6-7 kan ta'an yoo walitti daate amma Oromiyaan gahan. Afrikaa keessa naannoftee yoo ilaaltu biyya bicuu baay'ee jira. Jibuutii nama 500,000. Ghana, Senegal, Togo. Naannoftee West Afrikaa kana yoo ilaalte amma Arsiin gahan. Bal'ina. Amma Baaleeyyuun gahan Arsiirma keessaa. Yookiin amma Gujiin gahan. Sabatu isatu iyyuu alaabaa isaa dhaabbatee biyya ta'ee jiraate. Nuti immoo sabni guddichi kun
Amaara jalatti bullu malee jennee akka waaqaatti wanta amaaratti sagannuuf nurra hin jiraatu. Amaarti waan jedhan iyyuu hin jiru. Yaada isaa jira malee amaara waan jedhan hin jiru. Nama Amaarinyaa dubbatu taanaan anuu sirriittan dubbadha. Maqaan koo iyyuu Alamaayyoo ture. Nan galcheef warraan malee. So amaaraa dubbachuun amma warra Amaarinyaa dubbattu yookiin Walaayittaadha, yookiin Qimaanti, yookiin Aagaw, yookiin Tigree, yookiin Oromoodha. Gojjameen kun guutuun ishii Oromoodha. Wallo Oromoodha. Gondaroo dhaqxu Agaazii fa'i, Agaw. Haagawun immoo wajjin firummaa qaba, saba gurraacha. Kan Habashaa ofiin jedhu kunoo Yemen irraa warra ka'ee dhufee Oromoonni saba kibba jiru kana wajji wal make. Kaaba jiru wajji wal make. Isaanuu Arabichuun jiru warra bifta Arabaayyuun jiru meeddee aadaa ishiitu darbee jira. Kanaafuu naanna'ee hireen keenya nu harka jira. Mo'achuufis immoo fagoo miti. Dhugaa dubbachuudhaaf wagguma 5-6 wagguma kurnan kana keessaa bara 2016 kaasee amma irraatti waggaa 7 keessatti wanti argine jijjiiramni argine kun ijuma keessa jirruuf nu amma qurxummiin bishaan keessa naa jiru iddoo jiru hin beeku. Maaliif itti bareera. Nuti ijuma keessa jirruuf malee bilisummaa baay'ee gaafa anennaan xinnaa ture namni afaan Amaarinyaa dubbachuuf Finfinneetti hin qaaneffata bara. Isuma dhiyoote samoonuma wayyaaneen dhuftu sana hin qaaneffataa ture na. Hin himatu iyyuu malee sanyiin koo iyyuu ani Oromoo miti jedhaa ture. Garuu har'a Finfinnee keessatti namni afaan Oromoo haasa'aa deema. Inee maal labbiin jette isheen nuti dura ofirraa baqatte iyyuu. So nama insecure ta'e tokko inferiority complexii nama qabu gadaantummaan itti dhagahamu wajjiniin isa jalatti yoo jiraatte atu inferiority sitti dhagahama. Namootiin keenya gaafa baadiyyaa jiran magarsaa, gaafa magaala gahanii taarikuufaa ta'u, gaafa Ameerikaa dhufanii teerii ta'u, akka gaararraa sana ofirraa jira miti baalas dhakaasoo argan fakkaatanii jiraachuu sanarraa yoo bilisoomani inni harka 90 deemne jechaadha. Lafti keenya numa harka jira, achuma dhalannee guddannee hirbuun deemnu. Hireen keenya maalinni abbaan federoonii naatu rooppilaadhaan itti harcaasu haa kijibu shawaa wallagga jedhee siyaa diiguudhaaf haa yaalu malee hireen keenya nu harka jirti, sammuun keenya immoo isaanii gadi miti hin caala malee. Akkasi. Tolee galatoomii ibsa bal'aa nuuf laattee jirta. Ati akka nama Oromoo tokkotti akkasumallee araara bara 2018 yeroo waraanni adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa gara Finfinnee imaletti araara sana keessatti akka hirmaattee fi muuxannoo keessanirraa ka'uudhaan araara yeroo ammaa kana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru kana akkamitti ilaalta? Ani araara irratti taa'ee jara wajjin hin dubbanne kanaafuu keessa jira jechuu hin danda'u. Kanin keessa jiru gaafii irratti mari'achuu maal faa gaafanna kan jedhu irratti teenye mari'anneef. Maaloo jenne wayyaa yoo immoo jarri nu ganan maal goonaa kan jedhu irratti mala adda addaa dhoofne irra duratti ibseera. Kanaafuu inni ammaa kunis inni innaa Eertiraas wanta adda isa godhu hin jiru akkanan ilaalutti. Inni ammaa fedhiin kan qabanii waboo hiikkachiisanii olaantummaa argatanii aangoo irratti waggaa 5 dabalachuudha. Waggaa 3 tafee waggaa 3 booda immoo waggaa 5 dabalatu waggaa 8 jechuudha. Amma 5 bulchaniiru waggaa 8 fi 5 14 achi siqanii immoo waggaa 5 dabalatu 20-30 akkanatti deemuu barbaadu. Wayaadatte hin beeku EPRDF warri wayyaaneen innaa sana dursaa turte waggaa 60 bulchuudhaaf karoora qabu turan. Mallas Zeenaawii deebisee dubbachaa ture. Jaappaan paartii tokkichatu waggaa 60 bulchee jedhaniitu paartiiwwan tokkichuma sana deebisee biyya bulchuu akka kunoo kan Raashiyaa kana fa'aa isa ilaalaa turanii kunoo Chaayinaan amma umurii guutuu idduma Chaayinaan kooministii taate asii paartuma tokkichatu irra jira. Akkana ta'uu barbaadu isaan kunis. Kanaaf nama biroo wajjin araaramuun nama keessuma sabboonummaa Oromoo dhaadheessu kana waa'ee qabeenya Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo dhaadheessu sana impaayera isaanii bosbose sana jalaa tuqa. Kanaaf wajjin ta'anii qulqullummaadhaan haasa'uun sun kijiba siyaasa hojjechaa jiru.
Malee otumayyuu araarayyuun buusin be akkuma maangorra jiranittu afaan Oromoo sana afaan biyyoolessaati yoo jedhan Oromiyaa keessattis immoo abbaan barbaade akka wal filoo lookali iddoo jirutti namni Oromoon akka wal filu maal isaan Oromoo taasisee anaaf si Oromoo taasisuu dhabe maaltu jira. Ati filamuu barbaannaan sabni kee yoo si file lafa dhalatteetti filamuudhaaf mirga qabda. Isuma sana gadhiisuutu irra jira. Isaan garuu maal godhuu cinaatti dhiibaniitu nama waan isaan jedhan sana isa paartii prosperity party jedhan sana nama fudhatu nama miseensa ta'e achi gaawachaa. Yaadagis kanuma gochaa turte. Harka dhibba filamne jechaa turan ber. 99.6 100% akkanatti filanne jechaa turte wayyaanee waggaa 27. Inta'u biyya keenya keessatti waan akkasii hundaafuu hamma kan jarri barbaadan tokkoffaa waggaa 3 nu hafee filannoon haaraan dhufuudhaaf jedhu. Durumayyuu yoon filaman amma dubbiin kana isaanumtu yoon filaman. Alamaaramee namichi jedhamu suni wayyaaneen buunaan waggaa 2 otoo waggaa 2 sila waggaa 5 bulchuutu irra ture akka prime ministerii ta'e jeequmsitti baay'inaan dhiisee bu'e. Iddoonni waggaa 2 hanqise sanarratti Abiyyi darbuu jedhame. Akka seeraatti immoo Lammaa Magarsaa tureeyyuu kan ta'uun irra ture. Lammaa ari'ateetti darbe namichi. Ida darbee booda immoo Lammaayyuu biyyaarii. Hunda isaanii hunari'e warra yaada isaa fudhachuu didee jechuudha. Even paartuma isaanii keessattuu nama isaanii fakkaanne ofirraa xarabu. Amma nama gurmuu akka yaada akka koo qabu akka Oromummaa sana calaqqisu hin fedhan wajjin araaramu. Otoo fedhanii maaliif gaafa Jawaarri lixa Oromiyaa dhaqee kottaa galaa jedhee asiif achi ijoolleetti waccu sana maan gallee ijoolleen innaa ijoolleen bee harka kennachuu jedhan fuudhaniitu xiitiidhaan tumanii ajjeesanii bara. Warra Eertiraadhaa galeeyyuu baay'ee isaaniin fixan summiidhaan sanqalleetti. Isa kaan immoo osoo Eertiraa galee amma kunoo manadhaa jiru miti. Abdii faa, Daawit faa, nama baay'ee manadhaa jira. Kennasaa Ayyaanaa faa, warrumti ani qaamaan beeku. Hiriyoonni koo manadhaa jiru. Mikaa'el Booran faa. Har'a manadhaatti waan nyaatan dhabanii mana dhiphoo tokko keessatti rakkachaa jiru bineensaa gaditti. Kanaafuu waan balleessan immoo hin jiru jarri sun. Jeesti yaaduma isaanii jibbama. Yaada mataa isaanii keessa jiru sana jibbu. Ijoollee fuudhanii bee Naqamteetti mucaa tokko shuguxii mormatti fannisanii xiyyitiin ajjeesan argitee taa'u. Maal godhe mucaan sun? Mana dhaatii baasanii kan ajjeesan bee yaada sana yoo qabatee jiraate daa'imallee yoo dhalche yaada isaa sana gad dabarsaa ijoolleetti dabarsee barsiisananii jibbu. Kanaaf biyya keenyaan qanne malee Sela biyya ormaa keessaa maal goona hundi keenya warra ala jirru iyyuu beengalla. So hundaafuu naanna'ee araaranni jedhan suni duruu yoo wallolle nuti maal godhaa jenneen iyyuu. Biyyuma keenya irratti Habashaan nurratti hin garmaamsinidha. Afaan ishii fi adaan ishii nurratti hin dagaaginidha malee. Maaltu walitti Goojjameen achi Goojjamaa taa'u. Tigreenis biyya ofii qabdii achaa teessu nurratti hin garmaamin biyya qabna nu. Amma gaa isa sanan jaalatan. Ijoolleen isaan immoo piippiin kuni durumayyuu warruma yaadatu turan miti isaan durumayyuu namni haaraan jira achi keessa hin jiru bar. Abiyyiis achumatti guddatee Shimallisiis achumatti guddatee nama du'uus isaanumatu iyyuu ajjeesaa baanee abbaa duulaa fa'i bar. Kanaafuu naannee araara waan jedhan hin jiru. Durumayyuu lolli jiru fundamentaalii hundeerraa'u lolli jiru. Ani Oromummaa koon jaaladhaa isaan immoo Itoophiyaa jaalatu. Yookiin immoo abbuma dhufetti heerumu. Takka Tigreetti heerumu, takka Amaaratti heerumu, takka Eertiraatti heerumu. Qalabatii ennaa walii godhan agarre Isaayyaas wajjin. Amma immoo walii kan. Torbeen heerumti, torbeen waliikti. Jarri kun karaadhuma ittiin aangoorra bubbultee horii sana funaannattu qaba. Simintoo daldal. Isaan horii argatu. Lafa gurguru. Amma immoo isaanii kan lafa gurguru. Akkuma duratti abbaa Isaayyee fa'aa gurgurachaa baansa. Asitti hoteela bitatu bar. Atlaantaatti hoteela bitatu. Doolarii miliyoonii 10-12. Rakkoo maal qabu? Ilmaan isaanii asitti baratu. Akka ilmaan Hayila Sillaasee durii.
So rakkoo guddaan maalinni araara ijoo karaa Oromoota Oromoon jedha warra Oromummaan sunitti dhagahamu durmayyuu araara hin jibbine nagaa hin jibbine nagaa saba jaalatu Oromooni jechaan ture kanuma ka. Sabalaan of laattee jirta. Egaa uummanni Oromoos ta'u xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko akka dubbatanitti araara kana namni kamiyyuu barbaada. Egaa araarri kun akka fiixaan ba'uu fi mootummaan gama isaatiin maal gochuu qaba, maal dhiisuu qaba? Waraanni adda bilisummaa Oromoollee maal gochuu qaba, maal dhiisuu qaba? Araarri kun akka fiixaan ba'uuf. Waraanni bilisummaa Oromoo waan dhiisuu hin qabu. Oromoo ta'uu dhiisi yoo jette waan danda'amu miti uumaan. Jarri isaan sunis bofti summii isaa sana of keessaan dhiisu. Maal dhiisu? Mo'atamuu qabu. Gaafa mo'ataman gaafa aangoo irraa ka'an humnaan jecha. Amma duratti sitti himeen ture bar. Maal irratti araaramta fakkeenyaaf ati? An Oromoo miti jettee araaramta? Lakki biyyi koo Oromiyaa miti jettee araaramta? Eessa dhalatte ree Tanzaaniyaa dhufte moo akka isaan jedha Madagaskar irraa dhufne? Moo Keeniyaa irraa ol yaa'an? Achuma jirre waggaa kumaaf kitila achuma jirre. Eessa dhaqe? Afaan keenya kan ammoo an ammatoo xiyyituma natti qabdee dhiisi jettee maal godheen irraanfadha afaan Oromoo? Attamte irraanfachuu danda'a? Sobeellee dhiiseera hin beeku afaan Oromoo toon jedhee irraanfadheera gooftaa koo toon jedhe akkam godheen mataa koo keessaa baasa. Jaarrii kan jibbitu sana Oromummaa koo sana jibbiti. Kanaaf wanti nuuf jijjiiru hin jiru. Nuti wanti of jijjiiru hin jiru. Biyya koo Oromiyaan biyya koo miti jechuu hin dandeenyu. Ani Rundaasaa miti jechuu hin danda'u. Akaakayyuun koo Hundee miti jechuu hin danda'u. Haati koo Nagaasee miti jechuu hin danda'u. Lafan dhaladhees haaluu hin danda'u. Qeen dhaladhe nu da'u. Achumatti hin dhaladhe. Maal gochuu dandeenya? Isaanuu immoo si namanan amma bee rakkoo guddaanuu kana. Warri Itoophiyaa dhaadheessu kun nuyyuu namanani malee. Akkanumattootuma dhuftee gooftolii keenya waanuma sin jettan fudhannee irra jennee jilbeeffanne iyyuu nu namanan. Reenfa keenya iyyuu namanan. Atamis yaman. Dubbanne hoo gadi baane waggaa meeqa naftanyaa jennee itti himne hoo. Karaa immoo ijoollee isaan amma kun Abiyyi Maddamarii barreesse kana faa. Maal nu dammaramee qooye anaa fi naftanyaa tokko akkamitti walitti na hidhuu danda'a? Ana Rundaasaa ta'uu dhiisee naftanyaa ta'a moo naftanyicha Rundaasaa ta'a? Hin ta'u waanuma hin taane walitti hidhamuu hin dandeenye. So dooktireenii wanni pirinsipilii warri Gimboon sabaattiin fuudheetti kennite fuudhee Maddamartuu inni maal jedhu warri hamma Oromummaa sammuu keessan keessa jiru hin darbitu daa'ima ganaa haati ulfooftee hin deenyetu iyyuu Maddamartuu dhalattee ijoolleen dhalanne beekanaa leenjisuudhaaf ta'a bar. Daa'ima ganaa waggaa tokko Maddamartuu godheetu akka British Austraaliyaa dhaqxee saba gurraacha kana Katolikii taasiftee afaan Faranjii dubbiftee dhangitee afaan Faranjiitiin guddifte gurraachummaa isaanii san akka irraanfatan. Isayyuu taanaan warri Aboriginal jedhaman sun lafa irraanfan. Keeniyaa tamma keessa jirtu kana gurraachi qaqaan kunoo Keeniyaa kukkuyuun sun wanni adii wiigii adii mataatti keewwatee mana murtee taa'u sun abadaan innumti Faranjii ta'uu hin danda'u. Diraama taphata malee. Diraama sana immoo hin taphanna yoo ta'u jenne warri taphatan immoo turan ka. Oromoo keessa bee diraamaa warri taphatan guutanii. Turan jeneraalii ta'an Taaddasaa Birruufaa. Diraamichuma sanayyuu taphachiisuu hin dandeenyeef bosona seenan jarri. Isuma sanayyuu sirriitti hin taphanne. Hin amanii naa jedhani. Akkam goona? Malee bee sirbas kunoo Xilaawun Gassasaafa maqaan Daandanaa Ayyaanoo faan turre. Homaa bee ta'uu dide. Maqaas geeddaranne yaalle bar. Kanaafuu wannin jechuun hundeerraa Oromoon hubachuun kan irra jiru of jijjiiruu hin danda'u. Kun uumaa waaqaati. Akka waaqni nu uumetti jira. Akkam goona? Anamma dhiirummaa kiyya jijjiiruu hin danda'u.
Ilman dhaladhuun dhiira ta'ee atis durba taatee dhalatte. Garuu durba ta'uun kwaalitii mataa isaatii qaba. Haadha ta'uudha bar. Maaf jijjiirama? Namnillee gaafa walitti dhufu gaafa wal fuudhullee saalaa isaa sanas amala isaa sanas fudhateetu wal ulfeessee walitti dhufee daa'ima hora. Isaan kun bee adabadhuu jijjiiramiitii kootu isa immoo beeysa social engineering jedhan sana Haayile Sillaaseenis yaalteetti. Yaalte bar. Yoo ati waaqatten bula jettee irreeffachuu deemte irreecha yoo jette gaallaas hin jedhan. Arabnillee kaafir siin jetti, kuffaar siin jetti. Faranjiin peegan siin jetti. Isuma sanaan warrabsaa ba'anii garuu achuma jirra kamaal goon. Isa dhaga. Kanaaf naanna'ee madda mariichisnu hin ta'u. Isaan amma kan yaadan immoo yeroodhaaf isin ajjeesaa isin hidhaatti fufneetu qawwee isin hiikkachiifneetu ijoolleedhuma keessan ishii gara fuulduraatti dhalattu abashaa taasifnee guddifna. Karoora akkanaa qaban. Garuu innis jalaa fashale. Tigreetu loleen, wabootu loleen, aanyoowaakitu lole, saba hundatu lole. Kabiraa Sidaamaanumtillee hafuura isaa qabateetu kan qoqqooddadheera jedhee cinaatti bahee taa'e. Amma Walaayittaanis gaafachaa jira. Guraageenumtillee. Anis kan kun barbaada. Hundumtuu kan ofii barbaada. Kanaafuu madda marichisuun hin hojjenne, hin hojjetus. Yoo araaramnellee akkuma nuti jirrutti eenyummaa keenya guutuudhaan nu araaramu. Isayyuu dhiifama gaafatani. Isayyuu dhiifama gaafatani. Garuu har'a nama kitila tokko walakkaa ajjeesanii Tigraay keessatti. Kitila innaan siin jedhu miliyoon jechuu gootu. 1.2 million. Life ilmoo nama. Nama tokko saree tokkoon ajjeese nan gadda namni jedhe hin jiru. Oromiyaa keessatti mana innaa guban, dirooniin innaa guban. Jaldu. Ginde barat. Waan magaalumaan bo'aa waddeessa cinaatti isa fagoo dhiisi, isa lixa Oromiyaa dhiisi. Takkaahu mootummaan amma ammaatti darbe tokkoonsaa rooppilaan ka'ee Oromoo rukuteen turre. Takkaahu. Amaara nan rukuta jennaan amaarri itti kaate amma samoona kan. Lammaari eenni jennaan hin ari. Jawaariidhi jennaan hin hidhe. Acaaloo ajjeesi jennaan hin ajjeesi. Kanuma keessa immoo kotta hin araaramne immoo jiru. Guyyaa akka gaararraa jijjiiramu. Akkuma duratti hin jedhu. Kanaafi nama aangoorra turee karoora waggaa 60-70 paartiin isaa kun achirra taa'ee dhalataa ganaa daa'ima haadhaaf abbaan hin uumne leenjisuudhaaf mirmiraa jiru namni keenya sirriitti hubachuutu irra jiraata. Malee harka kennachuun laayyoodha bar. Baay'ee laayyoodha. An harka kennachuun barbaade tikeetiidhuma muradhee galeen gooftolii go jedhee deebi addoon guddadhetti. Baay'ee laayyoodha. Isa miti. Tokkicha hoo namni nu harkaa dhume nama nu jalaa fixanii ajjeesanii hidhanii mana dhaatti bosbosiisanii ijoollee reebanii baqachiisanii kunoo maal ta'a? Isa hunda cinaatti qabdeetu iyyuu kana dhiisi wabu ati kana dhiisi Oromoo ati kana dhiisi jettee wantati Oromoo gorsitu hin jiru. Hin jiru. Karaa Oromoo xuriin nuti dhiqannu hin jiru. Qulqulluu. Karaa isaanii xuriin isaan dhiqatan saamunaan kamurraan baasu. Irraan baasu. Akkanannaan jedhu garuu haaloo kuufadhee aariidhaan miti kan hin dubbachaa jiru. Dhugaadhuman sitti maa jira. So namni akkanumaa namni keenya isa jarrii girrisaa jettee nu arrabsite tokko isuma taane. Ennaa qeerroo jedhanii qeerroo jettee sirbiti. Ennaa Abiyyi moo lammaadhaan musee jedhanii musee jettee uffata hundi gootee musee godhanii lafa kaa'u. Abiyyi ennaa jedhan bichuu keenya. Otoo si ajjeesuu maalsaa bichuu keenya jettee sirbiti. Daafuu haalli Oromoon keessa jiru asiifachi akka girrisaa duba guyyaa ganamaa galgala asiifachi akka waannisaa kana girrisuu dhiisee waan barbaadu sirriitti hubachuutu irra jira. Oo rakkanne dhumne hidhamne reebamne beektaa gaafa Jaappaaniin biyya Chaayinaa dhaqxee Chaayinaa weerrarte
Magaalaa amma Finfinnee gahu guutuudhumayyuu nama wajjin balleessite. Nankin jedhama. Ajjeechaan isaan ajjeesaniyyuu dhiira harka duubatti hidhaniitu jilbeeffachiisanii goraadeedhaan morma muruudhaan kompitiishinii seenan. Eenyutu caala morma mura jedhani. Kitaaba dubbisi The Rape of Nankin kan jedhu. Nankin iddasii capital city ta'uu tafee baadiyyaa ta'e amma lafti sun. Capital city Chaayinaa ture Nankin kun. Deebee Chaayinaan garuu lafarraan ban. Argite? Deebi'eetu humna ta'e. Jaappaaniidhaaf sagadanii hin jiran. Kanaafuu Biriitishii bicuun olii gaddeemtee saba meeqa afaanii fi aadaa balleessaa turtes galte qeeshitti. Keenyas warri Habashaa isaan duri madaqoo ta'anii takka Israa'el ta'uudha, takka Araba ta'uudha, takka Yemen ta'uudha sifachuu taalan niisiiti. Madaqoon keenya iyyuu gara dhaqxuudha bideemu. Qeetti madaqtu hin qabu. Oofumatti deebi'uudha malee. Kan akka adurree qee namaatti bineensi qee namaatti galee madaqee hafe bosbosee dulloomeera. Ni du'a. Sana immoo uumaanuu ni gaggeessa. Obsuu qabna. Obsuu qabna. Wanti nafa nafaan araaramuu qabna malee jedhan hin jiru lafa keenya irratti biyya keenya irratti. Balleessaa isaanii fudhatanii warri sanyummaadhuma kee jibban dhalachuudhuma kee warri jibban. Ijoolleen Oromoo berri lixarraa gaafa Finfinnee dhuftu berri akka nama Finfinneen sun biyya biraa dhaqxeetti beetiriitu godhu bar. Buraayyuu keessatti reebaa turan. Biyyuma keeti. Buraayyuun biyya Tigree wayii ta'e, biyya Amaaraa wayii ta'e, biyyuma keenya. Ati kamirraa Jimmarraa ta'u boongaa yookiin Ilubaaboor irraa Finfinnee gaafa dhuftu namni akka ormaatti turisti gochuun bilisummaa miti. Yoo immoo nama fufurdate aangoorra kaa'uun nu barbaachise kan eenyu maqaan isaa isa kun amma Oromiyaa bulchu sana kan isa caala furdatu qabna baay'ee jira bir namni nagaan. Kanaafuu dirqama kan wayyaaneen tattaftee achitti nuu dhiiftee biyyatti galte sana qofatu sirriidha kan jiru Oromoon dogoggora akkasii yaaduun irra hin jiraatu. Wanti nu naffisiisu. Ijoollee waboonnaa sana ijoollee qawwee caccabaa shambaattee deemtu torban lamatti balleessina jechaa turan. Raanuu Duulaanfaa, Abbaan Duulaafaa, obbo Leencoonis jedhe shiftaadha jiin kun shiftaadha. Galaasaa numti bilisa baasaa keenya iyyuu ta'e sun iyyuu galeetu kun shiftoota jedheetu takka danfaa ture alaabaa Itoophiyaatiin marameetuma du'e. Sanarraa bilisa ta'uu qabna. Egaa gaaffii koo dhumaa irratti yeroo ammaa kanatti tibba kana jechuudha mootummaan Itoophiyaa namoota fanxaalleeyyii Amaaraa jibba sanyummaa lallaban irratti tarkaanfii tokko fudhachaa jira. Akkasumallee shororkeessummaa jedhee labsii irratti labsee jira. Ati dhimma kana mee akkamiin ilaalta? Finxaaleeyyii waan jedhan hin jiru. Amaarti waan itti amantee lolatti taanaan haa lolattu. Qee Amaaraa dhaqanii wanti isaan hidhaniifis hin jiru. Tigreenis qee shiittaa jiraattu nagaan maal godhi jedhuun. Itoophiyaa tiksuu jedhanii maqaa namatti taappeellaa namatti maxxansanii nama ajjeesuun dogoggora. Finxaaleeyyiidhaa kabbadaadhaa tolosaadha jedheen maqaa sitti baasu sun gatiin qabu. Yeroodhaaf itti fakkaata. Nuunis beeshaneefaa jechaa turan. Har'a immoo dhiibne jedhan. Shanee jedhii 15 jedhii waan inni na jijjiiru maaltu jira. Maquma barbaadeen na waamena. Eegana jibbita ta'e. Maali maqaa kanaafuu maanin siin jedhu Amaara hojii wal lolaa jiran jedhe tarkaanfii maali fudhata maal gochuuf. Boo danda'ame gara Oromiyaa akka hin dhufne kun horroo dhaqanii isaan lammii keenya akka hin ajjeefne baha Wallaggaasa jedhan sana achitti akka nama keenya hin ajjeefne irraa dhoowwuudha. Daangaa keenya qawwee nuttaa kennan ofirraa dhoowwina bar. Akkana miti ati qawwee ositti kennan qee maatii kee irraa inni ifta. Finxaaleeyyii waan jedhan jiru utaalee lafa kee irra dhufee namni si ajjeesu ofirraa riita.
Isarratti immoo dadhabbina hin qabu. Gootummaa qaba. Oromoon gootu. Turbaadhiiraan hin lolatee ofirraari. Garuu qawwee Amaaratti abbayya ceetee dhuftee Oromoo lafa keenya irratti ajjeesaa kan jirtu. Buna keenya kan guurtee gurguraa jirtu. Kan saliixii gurgurattu. Guutiin kana guutuu tiraakteriin kan qotattu Amaara. Eenyutu sana godhe warra aangoorra jiru. Kanaafuu Amaaraan wajjeesaa yookiin nu hidhaa waan ni jennu sun dogoggora natti fakkaata. Isa akka jiraatuttaa jiraatunni akka barbaade haa ta'u biyya isaarratti qe'ee isaarratti Baardaar miti. Maaltu Baardaar nu geesse? Nu maal walirraa qabna? Isaan garuu qe'ee keenya hin dhufin. Oo dhufan immoo nagaan dhufuu danda'u. Akkuma durii buna guuruu bishaan waraabuu dhufuu danda'u. Hin kaffaltaaf. Hin kaffaltaaf miti. Wayitoo hojjechiisna. Midhaan haamuu dhuftii miti. Hin kaffalamu. Hundaafuu waan siin jedhu mootummaa. Mootummaan ati jettu kun anaaf mootummaa miti. By the way jechum sanayyuu memmee hiiknu afaan sana mootii nama mo'ate jechuu miti. Akkana miti. Mootummaa. Nama si mo'atee jechuudha. Nama si mo'u jechuudha. Namni nama mo'ate hin jiru. Mootii hin qabu. Kan hin qabu nama bulchu. Bulchinsa. Bulchinsi gurmuu nama aangoorra jirtu kun biyya bulchuudhaaf tattaafattu akkatti bulchitu qabdi. Sun bulchinsa jedhama. Isumayyuu immoo bulchinsa kiyya akkan jenne ati beektaa wayi Hayilamaaraan bu'ee Abiyyi faa waggaa 2 boodaa filamu jedhan namni keenya bahee wayi file dhageesse filannoon ta'eera. Hin taane. Booda dhufanii wal faana filannoon goonuu koovidii dhufee jedhanii miti. Yaadatta hin dabarsine jedhan. Koovidiin dhufee iddoo kaanitti immoo lolaa jira. Filannoo ofuu hin dandeenyu jedhan. Namni si bulchu sila namni si bulchu nama filattee. Qabalee gandatti haa ta'u ati filachuu qabda. Ameerikaa kanatti kun akkanatti jira. Hin filanna kaardii keessa buufnee filanna. Yoo balleessaa ta'e immoo amma kaleessa namicha Trump jedhan dubartiin tokko xinnoo ani nyaan dargaggeettii ture na gudeede jettee himatteetu doolarii kitila 5 argatte kaleessa. Pirezidaantii Ameerikaati bar seeraa ol miti. Hin himatteet akka nama tokkootti dhaqee abbaa seeraa fuuldura taa'eet adabame. Kitila 5 million dollars. Waggaa 40 dura waan raawwateef keenyas waan jallaa warri hojjete waan jallaa nama ajjeesuu waan jallaa isa wanjal jedhan san warri waan jallaa hojjete yookiin hin baqataa aangoorraa akkuma wayyaanee kan miti akkuma dargiisan kana miti akkuma Hayilasillaasee san tokkoon isaanii nagaadhaan bahanii jiraatan hin jiran biyya sana keessatti. Mangistuun faayin ajjeesanii warra Hayilasillaasee jala ture hunda isaanii hin ajjeesan irra 5 itti sirbaniitu. Wayyaaneenoo ashkarootuma isaaniitu dhaqee ajjeese baay'ee isaanii. Barumsaan guddisan. Isaa kanammoo nuti mootummaa keenya anaa mootii wanni jedhan hin jiru namni nama mo'atees hin jiru hin mo'atamus. Bulchinsa akkan jenne immoo bulchaa koo miti. Ani filan haati koo hin fille abbaan koo hin fille. Bulchina keenya miti. Bulchoota keenya miti. Yoo la jara kana filannee irra jenne mee haa dorgoman gadi ba'anii. Isuma dhugaa ganna na filaa jedhan. Sana booda ani nan filaa. Jara sana akka Abeeyyinaa wayya. Kunnoo eenyu Adaanechi wayya. Maaloo wayya. Abbaa Duulaafaa wayya. Hoomaa qulqulluudha jarri kuni. Beekumsa qabu jiineesiidha. Qorannoo baay'ee gaggeessanii muuxannoo qabu. Mee filannootti gadaa dhufan. Kanaafuu ennaa dubbannu mootummaa keenya inni jennu sun afaanuma Oromootiin dogoggora. Mootii waan inni jedhan nu gusa jechuudha. Nama mo'ate jechuudha. Nama si mo'ate jechuudha.
ijuma barreef jenna jechuudha. So administration inni jennu kun bulchiinsa. Bulchiinsi sun garuu na bulchi jettee filachuu qabda. Ani Oromoon gadi bahee na bulchi jedhee filate hin jiru. Amaaraaf file namichi. Finfinnee keessatti filannoo wayii ture. Kan dhaga'etti. Amma naannoo Tigraay guutuu isaatti gadi bahanii filaniiru viidiyoon argineerra. Warruma maangorra jiru Geetaachoo fa'aa, Dabratsiyoon fa'aa hundi isaanii filaman Tigraay keessatti. Keenya Oromiyaa keessatti wayi filate namni bahee. Hin filan. Kanaafuu mootummaa keenyas miti, bulchiinsa keenyas miti, mootiin bashaashaarraa dhufee mootiin natti ta'u hin jiru. Yoo ta'e illee warruma koo isaanii warruma jiru warri keenya. Achumatti mootii jechuu dandeenyaan botti. Akkasi. Ayyee galatoomna. Gaaffii koo dhumarratti yeroo ammaa kanatti akkuma jalqaba kaastee turte araara amma gaggeeffamaa jiru gara kaabaatti yeroo falmii tokko tokko dhageenyu hin jira. So waanni kun maaliif gara sanatti falmii fi sodaa maaliif kaase araarri waraana bilisummaa Oromoodhaa fi egaa bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru kun maaliif sodaa itti kaase jiratti? Warra Amaarinyaa dubbatu kana moo warra Amaaraaf hin jedhu? Warra Amaarinyaa dubbatu anaaf si waliinuu akkan dubbanne abjuun isaaniis ennaa hunda maaliif durumayyuu berii gaafa Wallaggochi, Shawaawochi, Harargeewochi, Arsiiwochi gaafa jedhani dizaayinuma isaa duruma Itoophiyumtu gaafa dizaayin taate sodaa Oromoo irraa ka'eetu. Divide and conquer isa jedhan san. Addaan qoodiitii mo'adhu isa jedhan san. Ni sodaatu sabni guddaan. Kun immoo waan haaraa miti. Hindiitti gaafa British dhaqxu sabbicuun sun Pakistan, Bangladesh, Hindi jetteetu adda adda qoqqooddeet as deebitee amanteedhaan Islaam, Hinduu, maaloo Kiristaan jetteetu wal lolchiisaa ture. Kanaafiyyuu Hindii kitila biliyen bitila jechuudha. Over a billion. Namni 10,000 hin taane dhaqxee bulchite. Hin sodaatti Hindii. Afrikaas akkasumatti gosaan mummuran. Keenya immoo innaa dura Haile Sillaaseen aangorra dhufe maal godhan? Dizaayiniinuma social engineering jedhaniitu maal godhanii amma kafaa isa jedhu yoo argitu macha. Ati lafa machaa kana beekta yoo ta'e Sudaanii kaasee amma dhufee daangaa Ambool darbee kunoo basically hoolota amma ga'utti macha akka gosaatti. Machuma sana maal godhanii gartokkeedhaan Wallagga jedhan. Inni Wallagga jedhu sun amma afaan Oromoo keessas hin jiru aadaa Oromoos miti. Jechumti saawuu waan min ta'uu namni hin beeku. Wallaggochi jedhan. Amma Wallaggochisa jedhan wajjin immoo jarri naannoo sana afaan Oromoo jaa dubbataniif Xabbaabochi jedhan. Hiphoo. So naannoo Finfinneetti gaa namni lixarraa dhufe Wallagga jedhamu kun Hiphootti beekamaa jiru. Inni achi olafe kun immoo machuma taanee amma naannoo Amboo kanaa fi Walisoo ammayyaa Adaamaa kana dabalatee immoo Shawaa jedhan. Shawaan immoo iddoo Minilikitti dhalate Dabra Biraan maal ishiin marraa beete bakkee jedhan mans qeeto ishuma fuudhanii nullee achi jala galchan. Garee tokko immoo isa Kafaa jedhan saba kafichoo jala nu galchan. Machuma kana wanniidhuma fuudhanii muranii waan Oromoon achi hin jirre fakkeessuudhaaf Kafaa jedhan. Gara bahattoo deemte immoo Harargee. Harariiniiti warra Hadaree. Geen kun isaantu jedha Harargee. Harargeen kun immoo waan Oromoon achi hin jirre akka Ituun hin jirre akka Umbannaan hin jirre akka Arfan Qalloo hin jirre akka Bartummaan hin jirre fakkeessuudhaaf Hararii jala galchan. Argite? Isa gaa mummuraniit sabichi akka hin jirre. Sana booda immoo afaan Oromoo akka hin dubbanne gaallaa jedhan. Gaalla. Jira miti. Amantuma keewusa Oromoon gadi bahee waaqa gurraacha garaa garbaa jedhu sanayyuu gurraachummaa sanayyuu akka seexanaatti akka ilaalamu godhan. So maal godhanii despite akka ati of qaaneffattee tokkoffaa tokkummaan akka jeeqabu. Gandaanis, maaliinis, riijiniinis, Shawaa, Wallagga. Ammallee bee wabooruma jidduutti Shawaa fi
wallaga jedhaniitu iyyuu wallolu jedheetu dubbachaa ture Abiyyi. Intentionally. Lixa dhiyoo kana naqamte dhaqee dubbate dhaggeeffattee meerra deebii dhaqee qalbiin dhaggeeffadhu waan inni jedhe. Maal jedhe seeti? Daandii isin ijaarraa maanu dhoowwitu jedhe. Nuti bee mana barumsaa isin ijaaruu barbaanna. Laali bareedaa kan. Akkatti inni waan miidhaa. Inni akkana jedhu maal jedhaan sabichaan bar. Nuti daandii ijaaruu barbaanna. Isin maanu gargaaruu diddanii waboo ofirraa ari'aa. Waboo kana jira miti isin nuti beesinii dhimminaa. Ijoollee kan ofirraa ari'aa. Sigalee maqaa jaraatuun na hin jechaa. Hammana geemii taphatu. Sillaaseedha Minilik irraa kaasee dargiitti darbee wayyaaneetti darbee amma immoo jarri kun wanti isaan godhan tokkuma identical. Waluma fakkaata. Oromoo kan addaandii godhaa. Kanaaf Noorzii yoo dhaqxu gaafa Oromoon kun walitti deebi'an Oromoodha jedhe. Lixarraa dhufaniitu ijoolleen Finfinneetti dhumaa turan. Gaafa lafti Tuulamaa kun gurguramaa ture. Iddoo biraatii dhufaniitu saba Tuulamaatiif du'aa turan obboleessa isaaniitiif. Kana miti. Isan jaalanne jarra. Booran irraa, Gujii irraa, Harargee irraa iddoo kun bareentummaa irraa dhufanii ila maappiin nu duuba jiru sun argitaa? Amma nageenya guddicha biyyi keenya. Kun iddoo hundumaa dhufeetu Finfinnee irratti dhume. Gaafa biyyi boombiinatti darbatan jedhee inni himate dura naannootti bahee boombii sana kan irraa qolate nama lixatti dhalate. Sun hunduu hin sodaachisa. Otoo silaa bakkee amma biyyi jiru Oromoon tokko achi taa'ee jiraate. Oliiqaa dingiliifaa ta'u lubbuun jiraatan achi taa'ani. Maal jetti Habashaan? Bannee. Lafarraa nu balleessuu fi jarri hin sodaatti akkuma durasiin jedhe. Kanaaf aniifatti afaan Oromootiin tokko taanee yaada tokko qabaachuun keenya ittiin loluu dhiisiiti. Akkanuma cal jenneetuma oolmaan haasofneetuma yoo cal jenneeyyuu sodaachisa. Lola dhiisi bee lola maal gochuu deemna durumayyuu. Maal godhiif lollaa. Isaanuu maal godhi nu dura dhaabbatu bee. Nu dura dhaabbachuu hin danda'ani. Numatuu Amaarinyaasa. Numatuu nama ol bahee hundumaa mootii koo jedhee jala harka rukuta. Sana jechuullee yoo sodaanne lakki isin barbaadullee jechuu sodaanne callisuu hin dandeenyu. Hin dandeenyu miti. Waliigallee callisuu dandeenya. Zim bilan zim nibal jedhe wanniin walalooni Tsaggaayee Gabramadiin tokko qawweessa. Zim bilan zim nibal. Callisneetuma callifnu jedhu. Kanaafuu maal siin jechuufanii warri gara ol jiran kuni gaafa biyyi dhufe leellisanii masaayaa maaloodhaa musee keenya kan jedhan isatu maddamar jedhe. Adabadhaa cal jedhaa waan Oromoon kaasa. In fact Adaamaatti qubeedhaan saayinii kunoo kan daldalaa sana barreeffamellee buusaa jedhaniitu buusanii bare. Aayidii Oromoo kennaa wayyaanee sana maqaan keenyu kan jedhu. Oromoo isa jedhu sana Itoophiyaawii jedhaniitu ajajanam. Isarraa. Kanaaf lafa dhiittee sirbaa turte Habashaan. Namichi garuu ofii isaati survive gochuudhaaf Tigroota sodaateetu wayyaanee jaa sodaate maal godhe? Amaaratti afarse dibbee rukute. Jajjabaadhaa, Walqaa deeffadhaa, Humaraa deeffadhaa, maaloodhaa Minilik jedheetu qawweetti kenne. Jedhi jennaan isaan onneen isaanii dhiita'iitii dhaqi. Tigreetti dhumi biyya Tigreetti fixanii dhuman. Mannaa sun darbu immoo Ameerikaan immoo ani horii hoositti hin kennu yoo Tigree wajjin araaramte malee jedhee. Argitee Tigreen innaa waggaa 27 aangoorra turte sana fira horatteetti Ameerikaa kana keessa horii isaas keewwatteetti. Karuma sanaan karaa dippiloomaasiitiin kan qaaltee gatteessiftee Saawuz Afrikaatti araara teesse. Amma Tigree wajji waan ishiin barbaaddu otoo waa tokkoon tuqin nama muudaniitti hin ergine laal Tigraayitti. Warruma dur wal muudee achi jira. Qawwee isaanii ni hiikkatu kan jedhan iski jiban hiikkan. Maal godhan? Dhiyoo kana lola keessatti taankiiwwan irraa booji'an deebisanii caccabaa. Sana booda waan tokkoon ture.
Amma gaa achi Tigree jira. Tigree wajji walii galanii horii Ameerikaan dhoowwatte kana International Monetary Fund fi maal ishiin World Bank irraa horii sana argachuudha yoo barbaadan Tigree wajjin araarama tola jedhan. Sana maarri dallante jecha. Gaafa jarri dallan Eertiraanis immoo ni dallante. Anatu si qarqaaree lolee miti akkamitti fedhii koo malee dhaqxee araaramte itti waca. Kanatu waca malee yaada irratti warrukuchaan jiru isaan. No ideological differences hin qaban. Ilaalcha Itoophiyaa irratti tokkuma isaan. Kanaaf naanna'ee Oromoo tokkoomee firoomee humna ta'ee walitti nutti deemu kana maal wayyaa nurra garagalaa waan jedhuuf wacuu pilaas ofiif immoo wal gananii jechuun akka istiraateejiitti kana biyyi faama fudhatan yoo Tigraay walii wajjin galuu baatan doolariin argatan. Doolarii argachuu baannaan beenziliin bitamuu hin danda'u. Xiyyitiin bitamuu hin danda'u. Diroonii kireeffachuu hin danda'an. Doolariin hin jiru taana. Kanaaf Tigree wajjin araaramu. Amma walum faana Ameerikaan as deebitee immoo nuti investii lafa keessan irratti gochuu barbaanna. Namni keessan kitila 120 gaheera baay'inaan konsuumarii baay'eedha. Product baay'ee isintu gurgurachuu dandeenya. Yet nagaan bu'uu qaba. Nagaan bu'uudhaaf immoo maal ta'uu qaba? Including Oromo Liberation Army wajjin haasa'a jedhanii. Malee hin gadhiifnu horii. That's the whole story. So amma gaa Abiyyi faa Amaara ganee miti. Horii sana gadhiifachuu barbaada. Horii sana immoo yoo argatan maal godhu? Hin jabaatu. Jabaatanii deebi'an immoo diroonii kireeffatu Turkii fi United Arab Emirates irraa. So geemiin politikaa amma isaan taphachaa jiran diinni isaanii temporariidha. Torban tokkos wal loluu danda'u, ji'as wal loluu danda'u. Allaansiin ennaa hunda fluctuate godha. Eenyu wajjiniin haasa'a, eenyutu firaa, eenyu diina kan jedhu sun it's not permanent at all. Dhaabbataa hin qaban. Diinni isaanii dhaabbataan Oromoo. Hundi isaanii Tigreenis, Amaartis, Piippiinis kan ishiin sodaattu, kan jibbitu, kan tuffattus Oromoo. Gaafa nuti jabaanne garuu habjuun isaanii kun inni gara qaajja'uutti deemaa jechaadha. Guyyaan isaa immoo fagoo miti gaa. Kana immoo na amane guyyaan isaa fagoo miti. Maaliif hoo jette calaqqeewwan baay'ee argaa jirta. Dinagdeen hin mi'aaye, namnoof baree, lakkoofsi namaa baay'eedha, riisorsiin xiqqaachaa deemeera. Akka Mararaan jedhe san namni waan nyaatu gaafa dhabe bulchitoota isaa nyaataa jedhe miti. Profeesar Mararaan jedhe kan. Inta sun hima ta'a. Sana immoo waan nuti irraanfachuu nurra hin jiru kan Dargii Ubee bara dheeraa miti. Kan Sillaasees bara dheeraa miti. Seenaan addunyaa hundi immoo kanuma nu barsiisa. Biyya kamuu dhaqe French Revolution, English Revolution, maaloo China, Russia iddoo hunda'oo dhaqxe san. Lollis sochiinis jijjiiramnis akkasii garuu jijjiiramni frictionii keessaa dhufa. Ati muka tokko fuutee yoo muka tokkotti rigde ichima goote ibidda baafta miti. Muka keessa ibiddi jira. Garuu walitti riguu qabda. So frictionii kana keessaa jijjiiramni ni dhufa. Hin rafnu. Akkasi. Ayyee Boorundaasaa ibsa bal'aa nuuf laattee jirta. Hedduu galatoomii. Egaa qophii keenya kanarraa asuma irratti xumuraa Ormi miidiyaa irratti argamtee ibsa bal'aa waan nuuf laatte hedduu si galateeffannaa galatoomi. Baay'ee galatoomi yeroo keetiif yeroo qabdu fudhattee naaf yeroo keetiif galatoomi ulfaadhu halkan gaarii. Egaan hordoftoota Ormi miidiyaa qophii nuti haala yeroo biyyaa irratti hundaa'u obbo Boorundaasaa Ishatee waliin taasifnee kan guyyaa irraa kana fakkaata. Torban keessummaa biraan amma walitti deebinutti torban gaarii.